Tole shamar kafuunee kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo nagaa jirtu han nagaa kooti galata waaqayyoo waan jedhee isinitti madduun qabu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha warreen jaalatta warreen kabajan sinan kabaja sinan jaaladha warreen jibbisanis sinin jaalla sinin kabaja jalqabarratti jechuudha waan tokko sinitti machuun dhufe ijoollee Oromoo ijoollee daawwattoota koo warreen kabajan namoota 8,000 fi 79 kana waan ani sinitti madduun qaba jechuudha daawwattoota kiyyaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko gaddeen jira jechuudha baay'ee natti dhaga'amee tan jira sababbiin isaa jechuudha nama 8,000 wajjiniin YouTube dhabu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha ganama hirriba akkan ka'een jechuudha yeroo hundumayyuu maalaan godha seetan hirribarraa yeroon ka'e bilbilli koo akkana biraa dhabamuun barbaadu jechuudha yaanni koo eessa jira YouTube irra jira jechuudha maaliif nan hojjedhee argachuu barbaada jechuudha maaliif namoonni tokko tokko ani YouTube irraa argachuun barbaadu itti dabbaramuufanii jedhu ani immoo itti kanfalee tanini hojjedha waan ta'eef jechuudha YouTube kanarraa maallaqa argachuu barbaadanii jechuudha guutuma guututti gola namaa keessaan ba'ee gola madaamii keessaan ba'ee isa keessaa ba'ee immoo ani akkatti hojjedhee argachuu barbaada jechuudha sun dhugumaan siniin jedha kanaaf jechuudha guyyaa kaleessaa waan tokko na mudate jechuudha duratti ganama akkuma siniin jedhe bilbilli koo akkana biraa dhabamuu hin barbaadu kanaaf maaliif bilbilli koo akkana biraa dhabamne kan inni barbaaduu fi YouTube studio keessa galee saantima manaa buuse ilaaluuf tokko jedha lammaffaan immoo viewun koo meeqa akka galee ilaaluuf subscribing koo meeqa akka galee ilaaluuf hojjechuudhaafin ganama ka'ee YouTube koo keessa ilaalaa jechuudha lammata saantima meeqa akkanaa buuse ilaaluudhaaf garuu ganama gaafan ka'u jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi waan isinaa baasu kan akkasii zarii keessaniin hin gayini ka'ee gaafanani YouTube koo ilaaluudhaaf studio seenu bakkitti maallaqa naaf lakkaa'u gonkuma cirraashuma hin jiru jechuudha bakki isaayyuu hin jiru jechuudha maaltu jira seetani waan isinaa baasu kan akkasii maaltu jira seetanii wantiitu jira ture saantima iddootti lakkaa'u siruma hin jiru kanatu jira jechuudha view fi team maano sa'aatii fi ila kunooshi kuma 54 ishii jettu viewdha 54 fi 300 kuma 2 fi 300 inni kuma 2 fi 300 sa'aatiidha inni kuma 54 fi 300 kuni view kooti view studio keessa jiru jechuudha kaachiin innaan ilaalu duratti bakkee gadii kanatti daraddareetu bakkee tokkoffaa irratti akkuma sanatti fidaa bakkee lammaffaa irratti akkuma sana sa'aatii fidaa bakkee sadaffaa irratti immoo subscribe ishii gadii kana fidaayyuu bakkee arfaffaa gadii kana irratti immoo $1 naa buuse sana studio keessatti fida ture jechuudha amma jennaani ganama ka'ee gaannaa ilaalu hin jiru jechuudha eesh iddoo $1 kana immoo yoon dhufu $1 kana bira yoon dhufu akkasittiin naa fidee jechuudha maaliif narraa kaaseetu moo monetize narraa kaaseetu moo play new kan jettu shin kuni maa dhufte play to it YouTube partner program kan jettu kun maalin nishin ani hombeeku mena afika dhugaa waaqayyooti wante wallaaleetanii muni wise to maaliif yaadaraa waaqa ijoollee warreen beektan comment yookiin immoo bilbila koo qabadhaati kanaaf jedhaati ijoollee Oromoo adaraa isinitti ta'u natti maaliif akka ta'e jechuudha ani hin barre waan ta'eef jechuudha YouTubein koo kana keessa jira yoo sa'aatii narraa kaaseera sa'aatii duubatti na deebise sa'aatii hojjedhu jedha ta'e sa'aatii sana hojjedha jechuudha maaliif ijoollee ofiitti saamunaa bituudhaaf dhugaan siniin jedhani
Kanina ni YouTube eegaleef mana namaa keessa jiraachuun nagaa. Gola namaa keessa deemee biyya namaa jiraadhee birrii guddaa argachuurraa shi kanaan saamunaa ijoollee kootii bitee sukkaara bitee fi waan isa kaan immoo eenyu ta'uudhaaf ni jechuudha. Akkasittiin waan tokko jajaamsa waan tokko bakka bu'a jedheetani malee jaalladhee viidiyoo hin taane akkasii waraabee waa'ee mana koo keessaa gadhiisaa hin jiru jechuudha. Isinii galatanis kanumaaf jechuudha. Namumti itti dabbaramuuf waan itti dabbaramu hin dhabne jechuudha. Itti dabbaramuuf hojjetu iyyuu hin jiru argachuuf hojjeta jechuudha. Akkasitti sammuu koo amansiiseen jechuudha. Garuu immoo YouTube'n kun nafaana tura hanga yoomiitti hin badu jedhee murteesseeti miti jechuudha. Hin bada gaaf tokko gaafa eenyu ta'e hin bada. Kana naayikaa naagaluu dideetuun isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota kiyyaa waan isaa wallaaleetanii kun iddoo koomentiitti koomentii fida kun durii. Iddoo kanatti koomentii fida. Ashi iddoo doolaaraatti akkasittiin naa fida. Akkanatti naa fida iddoo doolaaraatti jechuudha. Iddoo immoo namni meeqa si ilaalee hammi meeqa ilaalamu gammatamu kuni akkatti haala kanaan naa fida. Duratti iddoon kuni asii achi gottotee birrii kosmaal ilaalladha jechuudha. Kunoo haala kanaan naa fida jechuudha daawwattoota keessa. Maaliif adaraa waaqa warri beektanii naaf hiikaa waaqa sodaadhaa. Naaf hiikaa bakka waan isaa wallaaleera naaf hiikaa bakka wanta wallaaleen jira jechuudha. Akkuma kana naaf hiikaa daraa keessan wanta wallaaleetanii naaf hiikaa bakka natti ma waan jechaa jiru kana natti ma yoo sa'aatiidha ta'e sa'aatii hojjedhu leensaa jedhaate natti ma sa'aatii yoo ta'e nan hojjedha bakka maamti. YouTube koon seenus wantiin korraa ka'eera jechuudha. Monetizing irraa ka'ee jira. Injiru monetizing irra jechuudha. Kan namaa rum jira kan koo monetizing korra injiru jechuudha. Isin ilaalaa jirtu monetizing duratti naafida amma monetizing koon jiru jechuudha. Isin galee argitanii monetizing korra injiru. Baay'ee tokko rifadhee jechuudha daawwattoota kiyya. Adaraa na gargaaraa. Yoo isa kana irratti gubateera ta'e sheerii naa godhaate na gargaaraa kan biraan jammara. Waan ta'e garuu naaf himaa adaraa keessan waan ta'e dhugaa waaqayyoota waan waliin wallaale jechuudha na rifadhee. Umaa miti waan mudachuu danda'uudha. Nama mudata nama kamiyyuu jechuudha. Umaa miti gaa waaqayyo jira waan hundarrattu jechuudha. Daawwattoota kiyya kana keessan jira ganama ka'ee na rifadhe jechuudha nanna'e as godhee achi godhee na dide jechuudha. Birriin sana arguudhaaf yoo eenyu ta'u sa'aatii immoo sa'aatii duubatti na deebisoo ta'e yoo adabbii narra kaa'e ta'e adabbii sana nan fudhadha rakkoon qabu amma gaafateetti jechuudha. Garuu yeroo naaf hin keenye kun akkuma argitan kana yeroo naaf hin keenye jechuudha. Na jala atame immoo jedhee yoon ilaalu akkaataa atame sana iyyuu hin beekani jechuudha. Kun iddoon kun maal jettisti qofaan na qabee jira dhiifama. Kun akka kanatti naaf fidee jira. Awuduu join jedha. Isa miti waan inni irraa dubbisuu dhabe bakka waan dubbisa simlee Ingilizanya sirriitti hin beeku ani. Garuu waanuma sa'a yoo nama ammanatti si adabeera jedhamti hin dubbisne ani otoo hin dubbisne wanti taate Google Aadi kan jettu wayinaa dhufteetti ganama ishee otoo hin beekiin hin tuqe jechuudha. Sanumaan nan dhufee studio irra galu kana fide jechuudha. Akkasitti na dhufe waan an jedhu wallaale jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa maamiti waaqayyo jira inni hiyyeessa uume jira waaqayyo hagabuun hin bulchu. Ani gaya waan tokko yerooni fakkeenyaaf saamunaa koo nan bitadha waan an duratti dibachuu bare nan bitadha mana keessa waan intiin jiraadhu dhabee waan nyaadhu waan dhugu dhabee ijoolleen koo waan nyaatu waan dhudhu dhabdee toon ta'e saamunaan ittiin bitadha namni keenya nagaan jedhu yookiin immoo bahee inni matuun soba baay'isa jechuudha. Haalli Itoophiyaa keessa jiru baay'ee ulfaataadha yeroo kana keessatti immoo na duraa badee jechuudha. Kanan sinin jedha amma tokko na fayyadeera YouTube'n kun jechuudha na fayyadee jira amma garuu kana keessa seenee jechuudha adaraa keessa warreen beektan natti ma yookiin bilbila koo isinii kaa bilbila kootiin bilbilaatinaaf imaan sinin jechuu barbaada nagaatti turaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.
Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.